ittiin qamaa ittiin gariin isaanii mallanni isiirraa saamamee yookiin nama biroo kama alaqaatiin sobsiifamtee sobamteeti sobaan harkaa nyaatamee yookaan aanama isiitiin abbaa isiitiin obboleeyyaniin maatii maan harkaa fudhatamee tagartanii qullaa galtee ganaa rakkattee asitti galtee kaatee ganaa biyya sanitti deebitu likkiin qabdu jechaadha. Laakkawamtee dhumuttu kagartanii waa fayyadamaa biyya san dhattee lubbuu fi wareegdee mallaqa argattee mallaqa sayyoo dhuftu asii dhabdu. Tawaan biraa itti mul'isaa mana nama biraa itti mul'isaa mana siibinneerra jaaniin waan laakkamtee dhumne jechaadha. Kasobee eegasanii si fuudha jedhee mallaqa harkaa fitee harkaa saamee mana siibita jedhee mana waraabee mana biraa itti mul'isee gaafa isiin galtu isaaf manallee dhabduu baay'attu. Tasanirraa kaa'ee mataan isii tuqamee maraattee ta maraatteertu lakkoofsin beekamu. Isiin mataan tuqamee maraatte jecha. Biyya ambaa keessatti achi keessatti mataan tuqamee lakkoofsan qabu. Ta biyya tana keessa galtee maraatte lakkoofsan qabu. Baay'eedha jechaadha ta miidhaan irra ga'e. Ta eegasanii qabatamaan argamteertu duwwaadha takka lakkoofne isinii himee yeroon nuun ga'u jechaadha. Kanaaf ijoollee biyya alaa keessatti biyya ambaa keessatti miidhamtu warri asiru ammoo dhiiga isaanii ka isiin akkana danfiiftee wareegamtee argatte kana akka waan lubbuu isiitti taphataaruuti akka waan foon isii muree nyaataaruuti akka waan dhiiga isii iddee dhugaaruuti jecha akka waan dhiiga isii iddee dhugaaruuti silaa namni miidhamaaf rakkoo isiin irra geettu achitti duwwaan beekan taate namni marti rakkoo isiin irra ga'u miidhama achitti isiin irra ga'u duwwaan beeku taate wannummaan isiin ergituuf sun yoo ittiin dhugu ittiin fayyadamu dhiigaaf foon itti fakkaatti jecha. Kanaaf wallaan irra kan ka'e isii akkana miidhamtu, isii akkana dararaa argitu, isii akkana cinqamtu, isii tana qabeenya isii jalaa balleessanii jalaa saamanii kanaaf dhaamsi guddaan nuti dhaamnu namni marti gartanii maatiin isaanii gariin isaanii ka miidiyaa kana fayyadamee waan miidiyaa irra dubbatamullee argine jira. Garuu ammoo ijoolleen ka shabaabaa ijoolleen ka immanii warri obboleeyyan ijoollee biyya alaatii qaban hedduun isaanii warri miidiyaa fayyadaman hedduutu jira. Kanaaf ijoolleen shamaraa biyya ambaa keessatti dalagu namni kamuu ka biyya ambaa keessatti dalagu dhiiras haa ta'u shamaras haa ta'u namni biyya keessaa bahee biyya ormaatti dalagu biyya ambaa keessa jiru miidhama hedduu keessa jira rakkoo hedduu keessa jira. Nu kanaan dura an biyya kana deemee biyya Suudi Arabiyaa ture hedduu hiriyoota keenya waliin mari'anne biyya kana keessatti bara 99 akka lakkoofsa biyya Habashaa kanatti mana hidhaa Qaallittii keessa ture waggaa dheeraa. Mana hidhaa Qaallittii keessa haga bahee kayaas as ture ka'ee biyya alaa deeme. Hiriyoota waliin mari'anne. Yoo biyya galte si hidhanii asitti illee arabni nu tuffattii biyya yoo gallu nu hidhanii kam wayyaa jennee gabrummaa kam walii wayya jennee jaran ka gabrummaa asitti wayyaaneen nu hiitu sodaattee nu hiitii jedhee arabni tunniin tasammuu nu geenne ta beekumsa waan takka nu geenne nu tuffata. Namni dadhabaa laafaan nu geenne nu tuffatu caala sodaattee isiin nu hidhuu sodaattee isiin nu ajjeesuu wayya jedhee. Laal isiin kan nuti sodaattee tuffatteetii miti bad. Namni nama sodaatu hidhaa ofirraa nama sodaatu ajjeesa ofirraa. Waan sodaatteef nu hiitii jarri waan nu sodaatteef nu ajjeeftii jarri kun ammoo ka sammuun isaa nu geenne qabeenya qofa rabbiin itti kennee sanuu du'aa'ii nabiyyoota lamaaniitiin. Nabi Ibraahim biyya sanii barakaa kadhatee nabiyyiin keenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam barakaa biyya sanii kadhatee du'aa'ii nabiyyii lamaatiin biyya sanitti qabeenya rabbiin gadi jisseet gad dhangalaasee waan qabeenya qabaniif namnummaan beekumsa guddaa hin qabne nama tuffatee akka wallaalaatitti nama laalaa waan ufii wallaale akka namni biraa wallaaletti namatti qabaa quba nama ergatanii jecha. Kanaaf gabrummaan asii ta tuffiiti ta biyyaa ammoo ta sodaatanii nama keessaa sodaatanii nama keessaa sodaatan ajjeesanii san caalaa badduun tanaa jenneen jecha gaabse. Maaliif namni eegasanii rakkoo akkasii cinqaa akkasii biyya namaa keessatti rakkatee tuffatamee namni gartanii yoo wamaati daladdu kana dalagisiin jedhanii akkisi inni hin jenne sun sirrii ta'e yookiin akkisiin hin jenne sirrii ta'an taasiin daladdu yoo sirrii taate ka ofii sirrii dogongora ofii akka sirriitti yaadu namoonni biroo. Wallaala ofii akka beekumsaatti fudhatu nam biroo sani akka wallaalaatti beekumsuma isaa beekumsa inni qabu akka wallaalaatti ilaalu jecha akka wallaalaatti yaadu. Kanaaf namoonni biyya biraa keessatti dalagaan biyya biraa keessatti dhaqanii hojjetan kamuu tuffatamanii
xiqqeeffamanii ceeggifatamanii jibbamanii haala akkasiitiin biyya namaa keessatti namni dalagateeti gara biyyaatti deebi'a. Akkuma namni biyya biraa keessa jiru akka namni biyya ambaa keessa jiru akka nama bishaan keessa jiruuti. Namni bishaan keessa jiru yookiin waa fudhatu dhaqeera. Qurxummii barbaadaa waan garagaraa barbaadaa yookiin keessa kutee bakka wayii dhaquuf. Kaayyoo wayii keessa kutee bakka wayii dhaquuf malee bishaan keessa mana ni ijaaratu namni. Bishaan keessan taa'uu fi nama jecha namni bishaan keessatti. Dambalitu na fuudha jedhaa. Dambalitu butee bishaan kana dabarsa jedhaa. Doonii anirra taa'eeru kana yookiin miidhama jedhaa. Namni bishaan keessatti fi namni tokko bishaan keessa jecha. Biyya ambaa keessa namni jiru martuu akkasi. Namni hedduun isaanii namni amma miidiyaa kana fayyadamu yeroo baay'ee argaa jirra. Namoota eegasanii biyya alaa biyya ambaa keessa jiranii namni gartanii eegasanii akka amiin fa'allee nama biyya keessa turanii achi ba'anii biyya ambaa keessa jiranii garaagarummaa biyyiti biraa qabduuf garaagarummaa biyyi qabdu namni hubataniidha jecha hedduun isaanii sheeriyaati biyya hedduu naannaniidha jechaadha. Biyya Eeshiyaa kanas biyya Suudi Arabiyaa akkasuma eegasanii biyya Afrikaa biyya Ijiptii jiraniam kanaaf namni martuu warra bahee rakkoo biyyi ambaa maal akka qabdu bu'aan biyyaatiif biyyi ambaa garaagarummaa maal akka qabdu warra addaan baafatee beeku jechaadha. Kanaaf walumaa galatti warroonni biyya ambaa keessa waa dalagan cinqamanii rakkatanii yeroo guutuu wama kanaaf kennanii hirriba dhabanii halkan hirriba hin qaban boqonnaa hin qaban sa'a 24 cinqaadhaan rakkoodhaan rakkatanii isaan akkana dalaganii waan isaan akkana dalagan kana warri zulmii dalag qabeenyi namaa diinni namaa zulmiidha. Kuni ammoo zulmii dachaata. Zulmii dachaata. Miidhama addaata. Nama miidhamee jiru. Ijoolleen kun nama gartanii bakka ambaa biyya ambaa dhaqee biyya ambaatiin miidhamee jiru. Nama usuu rabbii ofiitti illee bootte. Bar yoo asiiyyuu baatee biyya ambaa dhattu. Maatiin adda fagaattee isin rabbuma qofaa waliin jirti. Namni biyya biraa jiru rabbuma qofaa walitti hafe malee maatii faqoon jiru dhiyoo namatti jira. Osoo nama miidhe gartanii rabbiin itti kadhatte yoo masan rabbi awwaatuu fi danda'a. Miidhaa isii irratti zulmii isii irratti isii zollomante irratti rabbi yoo masan awwaataa jechaadha. Akkuma Rasuul alayhi salaatu wassalaam du'aayin gartanii musaafiraa mustajaabaadha. Du'aayin nama miidhamee hin awwaatamti yoo masan rabbi awwaataaf jedhan namni gartanii ijoollee shamaraatan kan birootis sobee waan garagaraatiin miidhu akkasuma ammoo maatiin illee isi ilaaluu dhabee isi yaaduu dhabee akka waan isin mukuma irraa cirtee as kennituutitti akkuma isin yeroo mara ergamaa jiraattee inni as uf jijjiira. Isin yeroo mara ergamtuu taatee jiraattu fedhu. Isin bar yeroo mara ergamtuu taatee akkasi jiraatuun isin malu. Yeroo wahii ergamtee yeroo biraa ergatuu qabdi isin maanillee mataan isin teettee ergatuu qabdi. Danfitee nyaatuu dadhabde. Waan danfitee argatte san teettee boqattee nyaatuu qabdi. Ajajamaa jiraatte jiruma ajajamaa uduu jiraattu du'uun qabdu. Umrii isii ka qabdu ajajamuma qofatti hin fittu ergamuma qofatti hin fittu. Teettee ajajatuu qabdi. Teettee ergatuu qabdi. Teettee boqatuu qabdi. Rabbi ilmaan haurtuuf isii uume ilmaan horuu qabdi ilmaan booda isiititti haftu. Ilmaan isii boodatti haftu. Horuu qabdi. Mucattii takkatu jira biyya Arabaa kana waggaa dheeraa turte gara waggaa 10 biyya keessatti asuma magaalaa Shaashamannee ganda 81 ganda duwwaa tokko ganda 81 ganda duwwaa lamatti mana ajaa'ibaa ijaarattee geeffattee baajaajii bitattee kirooshii bitattee waan namni godhatu hunda godhattee waggaa dheeraa teetteerti biyya Arabaa galte biyyatti. Yoo galtee jettu akkuma galteen heerumtee yoo waan agartanii baruma galte san yoo ji'a 9 guran geettu ciniinsifattee hospitaala fidan. Daya san uduun ta'in dasa waliin duuti. Qabeenya dalagatte san nyaatu hin dandeenye hojjettiin sun. Waan dalagatte san waan waggaa 10 biyya ambaatti danfa qofaan ummiite san miidhamte san nyaatu hin dandeenye guyyaan isiin dhumatee qadaan hin ga'ee ajalli gartanii isiin deeme akkasi dhabde jecha. Tanamaaf dhabde lakkoofsan qabdu. Tanamaaf dhabde likkiin qabdu. Tanamni meeqa sobee mallaqa irraa guuree as ergi waan kana siigoonaa jedhee yoo dhuftu gartanii waan takka dhabdee maraattee mataan tuqamee ganaa biyya sanitti deebitee asif fayyaa dhabde ta biyya ambaatiif fayyaa dhabde lakkoofsan qabdu jechaadha baay'eedha. Kanaaf gartanii gama tokkoon fayyadamtuu uduu laalanii ta fayyadamtee jirtu uduu lakkoofnee parsentiin isii baay'ee gad bu'aadha.
باين إنساني تنومير أم تيجارا دم فاوفي دم في تكنا ميت داو في ميت أم تكنا فيدمون دندنة وأقول أتيارجون دندنة وان دم في دم فكوا بتاعي فاجئ كوا تاتي تاف تبا يرام أكو مجرى نمو أتجراتو إنسانيتين وان قد وجتني بيجتنا جيراني مسجد دم باي إيجارني علماء باي تينجر جاراني ركعتا تينجر جاراني بيلها تينجر جاراني ولما قالت بيجتنا جراتشيسو كيست دينك ده بيجكنا كيست شورا قد وري تبت وجول بي علاتي وجتي أسير كتو يجا حتى قرتني ما قالوا تمرة كيست يولالن يجول بي علاتي جرتو تو إركتي منا بتتوج لما نما ما قالا مام تكيست بتمو حتى ملك أشيدم في تريقة سديدة تنفته كابين يسمى سني فوتة قربية كانت أشرقات تيجو كابين ما دينك ده بيا قدسو كيست قد قد كاب شورا قد كاب ديا شارع وجولم بيا برا ده أولي قالتي وهذا لدو أكو ما قرتني الدنيا تنزع قرطانيتي ومن بيا هندي فين دي علاتي بايتنا ملك نقرتني دينك ده بيا هندي والقدس يجي ملك بيا على الرجال بيا هندي تتقالوا جاي كبيا هندي كيسا وجتمه ورشة بيا هندي تيمتي فابريكا اللي أمني كارو برموتان دورا جراني فابريكا غرغا وان غرغا اج كيسا او مشو چالا ملقا لمي نساني بيالا كيسا توجته غر بيات تج سنسسوتو الرغرتني دينك ذا بيا عندي الدنيا اكدور قمت تاسي اول كاسه جران جچالا نمني بيا امباسي ديمه بيا امباسي دلغته غر بيا وفي كانت بوا بوفتو اسدربتو دينك ذا بيا كيسا تلك او دغدا قبا كان ادو وكاسي تنفيدو دو جولن تن كان ميرم تور امو جولله مير ور جولله ركس وني قبين جساني ور جلانياتو ظلمي قدارا حرام قدارا حتى نما أكنوا مانو حرام تنقرتني حرام ظلمي دچارا يچارا ظلمي خلا الدنتاتي خناف قرتني أمة ماتيلة ورا قرتني جولة تنمير وجولة تنفيتو ربي قرتني إرانو هاقبو ورا قرتني وان دلقته وفي دلقته وفي إفاجه وفي أرقة ربي سانا تاسسو جولة ورا بيامباتي تدلقين ورا بيامباتي تدلقين وان تكا دلقني وان قد أرقة ربي ساني هاير دلقا كان قبرو مني إفاج وفي متي إفاجاني يرو مر إفاج انجراتو متي إسان إبادة دلقو دنيا وفي إسان سوق ربنا وعوات امين اسم مرة بسم الله ربي اسمي امتنا دعائي ختمي قوتني أكسمت يا سينام يقال أمسنو فتن إن شاء الله جزاكم الله إسينو ديرسيتو كرا مدن نولي مي إجولنتون كابين نيسي كان كمين تسيفي قدت شدندت دقيقة عشان كيست زناش إن شاء الله وبليان كيتي ميمات نامت أكمت وان دلقتن كان كنو عم بسامات جرا وري سامات جرا وبليسي سامات جرا أبا منا تبيه سامات جرا كان مو مكانو جنة وبكامين فجرن مال إني كاشتي مو فريندي مو مال جران بوي فريندي مو بوي فريندي جان بوي فريندي برزبنا كنزينا على تورا ألا لا قرأت الراد الدنيا يو أنت لا تكجالت أبا منا قبضة جارين وأيو يسنجت والدنيا وجراني بسم الله الرحمن أنت لزنا دلقات وكسين دلقات تفوض حرام برو في إسلام الدنيا نسين هنا مبر سورة النور إنك إلى الله والله نكين نسين هنا أكسين توبة ملء يفودين أجل شريعة الإسلام لا ينكه الزاني زانياني في زان التين اللي نكاي سان قدتون مجتين مؤمنة مجا فرين ديكم ودوبت مجا غرفلين دي بوبوي فرين دي جران كغر انتلا كان يسين الدام فتا كتابا ننقلتو خديراتي مال جران قربا تدبرتي تنتو سيانيات جنان ربي خديراتي لي بوي فرين دي دبرتي تينو قالي فريندي قالي فريندي قالوا لي زي حرام قالي فريندي يعني كان كي كنا تاير سن انجليز في كون سري جرا والله قالي فريندي جا كان كي غبان حرام سوري اللي نياتا جرا سنين رالي مي دنيا وفي كنا اكاتا اسين اتين فيدمتي سي في غدچو دندت اتي مدنو هدولي قبد ربي اقلي لي سي كني ادا داي ربي سي غدي يرو مراسا كيست عمري كان وغاتو كو غين جرو بر دايما تيغنا الكانون باسني دائما دا دير رجرتا مئة ما دام تواصل كنا بارك الله فيك ديك عشان أبدأ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ تكيني ما شاء الله ربي سنرى جالت وربي جزاك السنة سنين فاقفلوا
أمس كان وراباتي فجأة وري فجأة بتشو بربادن كابار دي في تو فجأة تاني بديسة أكسي والله أنا جل كبرت أستاذة والله نتنجالس بيكي وسونتاني جولين كينيا شمراسيا تأو جولين إيرالي جل كبرت بوي فريندي في قرلي فريندي مسنجر في إيمو كيسا بولانين توني أكس لاهم ما تتسين إيا ممدو هندي كينا شريعة سلاما هم بينا هنگت استومو تكوشي بكل بعد مسنجالا kuni wanta hin barbaachisnedha jechuudha. Namni tokko jiruu fi gaggeessatu yoo barbaade karaa haraamaa osoo hin taane karaa halaalatiin ta'uu qaba. Yeroo baay'ee kan nuti karaa haraamaatiin deemnudha badii keessatti kan nu gataatiin deemnu jechuudha. Namni tokko kaayyoo biyyaa ba'eef ni qaba. Kaayyoo biyyaa ba'e san dammoo galmaan ga'uudhaaf obsa isa barbaachisa. Rabbiin isaa kadhachuu isa barbaachisa jechuudha. Kan nuti halaala teenyee ilaallu lukuma teenye jala jirti. Yootiin dhugaa rabbitti amannee haqaan rabbiin kenna kadhanneen ta'e masgajaa keenya irraa osoo hin bu'in wanta nuti barbaanne san ni arganna jechuudha. Namni jalqaba kaayyoo biyyaa ba'eef yoo beekeen ta'e rabbiin isaa irratti kadhata haqa haadhaaf abbaa ofii eegaa jechuudha. Garuu dammoo yoon taaneen ta'e har'aa tokko wajjin haasoftee waan qabdutti ergitee borus kan hojii yoo haasoftee faayidaa hin qabu. Karaa rabbiitis deemaa hin jirtu. Kan dalagattis dammoo bakkaan gahaa hin jirtu. Yoo kunis dhiisee sunis dhiisee deemeen ta'e booda sammuma isheettu jijjiiramaa jechuudha. Rabbii ishees illee addaan baatee namaaf illee namni sun jiruu hin ta'uu fi jalqabumarraayyuu kan isheen itti dhiyaatte karama haraamatiin waan ta'eef jechuudha. Yoo kadhatteeyyuu kana yaani haqa ishee wanta argattu miti beektee kalaatti jechuudha. Sanumarratti dammoo waan dalagattan tana akkawantii mataa ofii ni qaban eenyumtuu yeroo teknooloojiidha. Akkawantii mataa kan keessan irra kaa'achaa maatii kan keessan haqa isaanii eegdaa maatii kan keessan gargaaraa waan sadaqachuu barbaadan dammoo rabbiif jecha sadaqachaa jechuudha. Osoo karaa seera qabeessatiin deemtaniin jaa. Tinaansuudhaan yeroo baay'ee kan nama rakkisan shamarran bichaa osoo hin taane dammoo warroota dhiiratillee jechuudha. Batalaa siddatirra warri jiran tana mana ijaazaa ni teechifata. Takka bakka dalagaa ni ergata. Takka yoo dammoo ijaazaa kenneef takka bakka dalagaa teechifata. Kanarrattis dammoo obboleewwan keenya dhiiraa nuti amaanaa isinitti kennamnee irra waan ta'eef amaanaa san dammoo galmaan gahuu dandeessuun isinidha. Kun immoo dirqama islaamummaati waan ta'eef nullee hin miidhinaadha. Yeroo baay'ee yaa museenyaris haa ta'u iimoos haa ta'u karaa nu rakkisaa jirtan isinidha. Eenyumtuu dammoo shamara takka yoo barbaadeen ta'e haqa ishee eeguudha malee haqa ishee nyaachuu hin qabu waan ta'eef kanan isin jedha waan isin jedhu hin qabu. Rabbiin karaa haraamarraa nu haa eegu. Isin waan caalaa beektani waan ta'eef isinumti irraa dubbadha. جزاك الله خير بارك الله فيك سمية رب عمري سياديرس حيوتي عالم ربي سيهاقب عالم من سكيس ربي هاباس المن سكيس ساباتو عالم من هاتاتو علماء تلي ربي سيهاقب بسم الله الرحمن الرحيم وانا تويت هند ربي سيهاقوت اماتي تلي فياقوت ربي سيهاقن نغاني اللي رب سيها ارقسيس كراكي كان اللي ربي سيهاقب اتشيسو ربي سيهاقب اتشيسو جزاكم الله خير ركولي جولي بيا ربا هدو دبتن شوسين اللي أنا اللي أقطعتين تتكبرن ችግሮች ብቻ ማውራት ሳይሆን መብቴዎች የሚለው ነገር ላይ እንምጣና እስኪ ባሌቦአ ደርገጌሳ أستاذ أنا نجيسا ألتكا ساعتين سديما جرا مرة كده مو كإرجات تسوانتين تيجي جيسة تبابا كيا بتلا يجولي أمانتات تلوفني yeroo baay'ee islaamummaa namni ala taa'ee yoo ilaalu akhlaaq namaa ilaala. Wantoota islaamummaa keessatti ala ta'anii fakkeenya hawwu keessa yeroon kufurii keessa yeroo uffannaa ijoollee islaamaa baay'een hawwaa jechuudha. Uffannaa kun beektanii. Akkasumas dammoo namoonni amantaa biraa islaamummaa yoo ilaalan akhlaaqa namaa ilaalanii waan ta'eef osoo akhlaaqa gaarii godhannee akkasumas dammoo ijoolleen musliimaa jiru namoota tokko tokko keessan naqunnamanii ijoolleen amantaatti deebi'an baay'inaan afaan haasa'an jechuudha. Yeroo baay'een akkan argu keessatti ijoollee musliimaatiin warroota miidhamanidha jechuudha. Reefu amantaatti dhufanii ijoollee musliimaa fakkeenya shamarranis haa ta'u barnoota irratti hin jajjabeessanii
dhiiras haa ta'u bultii si faana godhadheedhanii booda deebi'anii kakaadanii jira. Kan maatii ofiitiin gargar bahanii isaan karoora abdii godhatanii faana deemanii karaan gahanii dammoo jechuudha. Ijoolleen tun akka kafartullee kan godhaa jiran kaayyoo isaanillee karaatti kan hambisaa jiran ni jirani waan ta'eef ijoolleen dhiiraa isaalleen osoo akka gorsaatitti al tokko irra nuuf baatanii fi mikinaatu ijoolleen tun waa tokko hin qabdu. Nama waliin beekne jira jechuudha. Islaamummaaf jecha waa baay'ee kadhabanii jira waan ta'eef jechuudha. Ijoollee dhiiralleen osoo asumaan xiqqoo isheen of gorsitanii isiniin jedha. Akkasumas immoo obboleessi keenya Ustaaz Aqeer kan jedhamu yeroo dheeraadhaaf ijoollee kufriirraa gara kiristaanatti kan fidaa dhufe akka carraa ta'e Suudi Arabiyaa keessatti dammoo mana hidhaa galeera. Isaaniifillee ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiranillee du'aa inni godhaaf isiniin jedha Ustaaz Zakiyyaa. Nama biraatiif bootaa gallakkisaa galatooma yeroo sana fudhachuu. Taa'e rakkinni jiru taa'e jamaa keetti jala jira waan ta'eef taa'e rakkinni jiru abshir. Inshallah. Amiin odoon dheeressin rakkoolee ka'an kanamee wanni furmaata ta'a jettee ati yaaddu. Rakkoolee ijoollee teennata shamarranii haa ta'u ta dargaggeessaa kamaatii ofiitiin saamamaraan haa ta'u hambaan furmaata ta'a wanni kun jettee waan yaaddu. Ijoollee yuu gorsite maatii yuu irraa gorsite rakkoolee baay'ee dubbatanii isheen du'aayii kadhatanii mana mara boochisaniiran. Amma nama gara 700 jala dhufeera. Mee furmaata wanni jettee ati yaaddu akka dargaggeessaatitti obboleeyyan kan kee kan nyaatamaaran kana tokko rakkoon isaanii guddaan tokko gara abbaa manaati yookaan gara warra dhiiraa mana ijaazaatitti jedhameera. Lammaffaa mawduu'a lammaffaadhaan dabalte Sumayyaan mawduu'a akkaan nu yaachiseeru mawduunni sun. Ijoolleen islaama taate yeroo dheeraa wanni islaamummaa irraa isaan duuba deebisutti yaachisaaru maali yoo jettan keessattuu gara bultii ijaarataati. Bultii ijaarata kana keessatti wanni jiru waan addaati waan tanarratti inshaallahu mee rabbiin nu halaafisu mee afaan lamaan inshaallah amiini achirraan abdiin jedheeti achirraan inshaallah ustaaziin badhinaan irratti dubbatan. Isin dura ta'anii waan kana abshira jira. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuun egaa waan amma isin jettan kana yeroo dheeraadhaaf dubartoota kennallee ta'e warra dhiirallee ta'e rakkoon biyya ormaa keessatti hedduutu nama mudata. Hin beekama mallaqa gara biyyaatti ergatameenillee warra saamamu hedduu jira waan amma ustaazni kennatu kan hunduu akkuma jirutti obboleettiin teenya Sumayyallee wanti jette hunduu akka jirutti. Garuu wantaan gorsu maatiin as jalallee namoonni dhagaa jirtan jiraachuu dandeettanii yookaan maatii ijoollee biyya Arabaa jiranii fi biyyoota adda addaa jiran biyya Arabaa qofti miti biyyoota Awurooppaa kana keessatti illee rakkoodhaan adda addaa hedduu jirti. Biyyi baqaa hunduu rakkoo. Biyyoota adda addaa kanarraa maallaqa yoo isinitti ergan obboleewwan keenya dhiiga tufanii maallaqa fidan. Obboleettii teenya akka gara Awurooppaa kana dhuftee biyyoota Arabaa kana hojjetaa turte Awurooppaa kana gaafa geettu hojii biyya Arabaa keessatti hojjetturraa akka ka'e lafeen duwidaa kun wal jala dabara. Gaafa as geettu xaarattee buluu dadhabdee jechuudha. Achiin booda operaasiyoona godhanii ganaa lafee isii hunda walitti deebistee jechuudha faranjiin. Maaliin kun xaarii biyya Arabaa keessatti ijoolleen obboleewwan keenya itti dadhabdee fuurtee duwidii itti citeetti hojjettee fiddi. Haadha fabbaa keessattuu haadha fabbaa obboleessa obboleettii ammas immootu firootan hunda jechuudha. Obboleewwan keessan kun maallaqa kana duwidaa itti citaniif waa hunda waan fidaniif maallaqa isaanii kan anu ijoolleen hedduun biyya Arabaa jiran gara keessatti hedduun noqonnaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nama amantutti maallaqa kan kee ergadhu yookiin abbaa kan kee ta'uu danda'a yookiin kan kee ta'uu danda'a yookiin immoo akkaawuntii biyya alaatirraa yoo gara biyya ormaa deemtan akkaawuntii hunda baafadhaati koottaa achirratti darba fudhaa yoo mafira keessan keessaa kan hin amanne qabaattan yoo fira itti amantan hin qabaanne ji'aan akkaawuntii sanirratti darbadha. Maaliif wanti isin duwidii keessan itti citeef hin argattan kun dhugaa isin jira boruu ilmaan itti dhalfadhee yookaan ilmoo itti argadheetiniin nama taa'attanii xaaraa isaanii yoo warri keessan yookaan abbaan keessan yookaan haati keessan illee jireenya isaaniitirraa akka ka'e waan sana jalaa balleessattanii akka sodaattan taate akkaawuntii mataa keessanii baafadhaatii achirratti darbadhaan jira. Haadha fabbaan immootu ilmoon teessan duwidii itti citee caccabtee namaa gadi taatee saree taatee tumamteet mallaqni sun dhufa lafaa hin dhufu warri haadha fabbaan obboleessa obboleetti waan kana dhagaa jirtan biliis yoo dandeettan obboleewwan keessaniif mallaqa kaaya yookaan ilmaan teessaniif mallaqa kaayati nama isaan godhaa namaa gadi ta'anit
مالك سكن فدني نما قدان جدا غلطوما جزاك الله خيرا واني هذا كان كاسف وبلت انت انك ديوت نبي انجليزي تتي امريتات رب جنتان سي هيادا وبلت انت انتن من طلبا وغا سديت ترتي وغا سديت ورمم من فونكنا اسلام من امنتاتنا مجيونتون ووغا حغنا حجت هند ما تترغتت يوبي يغلت obboleessi mana maqaa ofiitiin ijaare kaan isiin haadha manaa isaatii walloltee jennaan mana sawwaakkate. Yoo bakka seeraa dhatte maqaa isaatiin ijaarameera. Tabasaachatee lukaan Suudaanii dhufte karaa lukaatii. Suudaanii irraa Dubaay seente. Dubaay irraa mucaa wayii akka haadha manaatiin Awurooppaa seense. Yoo achiin baatu isiin aadaa dalagaadhaan miidhamte akka reeffamma amiin jedhe rabbi barakaa isaa haa godhu. Taachi seenteetiin jette gaafa ji'a sadii higeette mucayyoo qaamni isii qorra san hin dandeenye wannaa taate. Akkasitti amrii taate yaa obboleeyyan kiisha. Ani wanni yaada kana kaaseef guddisee waan deemutti jiru akka halaalaatitti zulmiin kun waan deemutti jiru. وان كان سرت كيستو شيوسيني في ابو مصعب بيجرت اللي برسيسا دعاء تغور دارا اسين شيوسين كيستو سرت سيمبيك الله ابو مصعب اندي اول بر ربي بركه سانا غدو برسيسا مدرساتي حواسا يدو ولغيتني دامستنا دعوا بادي ام مغالا ديمتني رت حواسا كينك اچجرو جولو في اك اجارن توك اجولن مان تنوسو اما الناس سنجاتن كان انو سنجاتن كان غابي ياباتو كوبان قبدون بيتو دايما تن إن بيت تقوبان كم قوبا دبو الراجل لنتون إرجعنا محمد الجزيرة إرجعنا إنسان تاني قوبا دبو الراجل لنتون جرينا في ولا نورا مال تأثرن فين تدلل اللي بري هجنا سجافتير هجنا سجافتير جرانيت أشمر رانيا تموج الكبدكم دكدمكم وكذا وامبر تكتي نتشيرو في فيزا نتشيرو في حتى برين إسين إتي مرم تأجيرو في دولاركم تقول فولي غلط بازين ثاني أشيك أبي كل اللي نيات تدلل نتشيرو في اللي نيات نبني آخر هذا يودر بوم بيسان سنتي ماشينين إيربورت سكا بجراني سلبين نقول ده قرمان دائما تنكي سموم ستين جرنجرو بليانكي سلا جريمان هجنا جو مالي المنا مرت هذا كابو نملكون وبليتين كابو توكو كنا كريران له هاتو كدبران له كم يوك والفي والمير وان بربان نفي كررت إن شاء الله ما أبدين دبلت أمين الرت وان فرمات جت دقيقة لما سدين الرت أكما سنون قبل سنين إن شاء الله نامس بريد يسيد برسي بارك الله فيك والله أستاذ دبتني اللي بتاني دبي بيتا وان من دبنو دينجرو garuu dhugaa rabbi viidiyoo nama isirree mul'iftan suni hin agarre ijoollee biyya arabaa dalaydu sanii oli. Amma jettiin isin achirraa argitan kun yookaan arabaa deebitee ilaaltee hin qulqulloofne jettii yeroo sadi fa'aa irra deebiftee dalaysiiftu warra biyya arabaa keessa jiru beeka waan kana beektani. Dalagaan ijoollee biyya arabaa jirtu rabbi malee namni hin beeku. Haa ta'u alhamdulillah akka itti jiraatu rabbi nu jiraachise ka dhiiraallee haa ta'u ka shamaraallee haa ta'u. Yoo gara nyaataa birri isii kaajee ka deemu taate wallahi bakka maratti nyaatamti keessatti nyaatamti biyya irratti nyaatamti. Wanni martinuu dalagamaa tokko dogongora irraallee ta'a isinillee yoo jenne nama baay'ee nama ulfaata maaliif mana talabaa taa'ee namni tokkochi ijoollee man dhiiraatu haa ta'u teettee shamarrummaa takkachi teettee waan isin dalagattu gimmaash irraa fudhatti waan yookaan guyyaa lamaa sadii hojii irraa isin baatee achi qubattuuf jettee gimmaash waan isin tokko dalagattu irraa fudhatti. Taisiin achi erga mucayyoo nammatuni mana talabaatti baatee itti achi seentu guyyaa lamaa sadiitti yookaan birri 50 birri 60 akka biyya kanaati wanni isin kaffaltu jechuudha biyya arabaa keessatti. Achirraa akka itaan biyya yoo erga biyyaallee akkuma feetii jalaa kutti osoo dhukkubdee mana yaalaa dhayitee yaalamtu guyyaa takka gabbaatee suuqi uffata bitattee hin deebitu. Jireenyi biyya arabaa kun baay'ee qaaliidha. Rabbiin nu haa laaffisu wallahi yoo keessa qaqqabanii ilaalan hin ulfaatan akka mataa kiyyaatti yoo ilaalu
warra keessa taa'ellee akkanatti haqaan alatti faaja isii irraa nyaatu rabbiin jara haa qajeelchu maatii biyyaallee ka isiin itti ergattu yookaan abbaa yoo haa ta'u obboleessaa yoo haa ta'u dhiirsaa yoo haa ta'u kaachi taa'ee ifaaja isii irraa nyaatu addaaf irraa nyaata malee fuulduree rabbiinitti abbaan fedhe haa ta'u abbaa faadama gargaarti ta'isiin ammoo lafa buufatti osoo nama ilmeefiitiif yaa'u taate ilmeen tiyachinarraa miidhamti jedhee osoo lafa buusee fi boroo itti galteetti erkattee bareeda natti fakkaata tokko jechuudha. Kun asumatti yookaan akkuma maree jennu kana jettan kana beeytanii si fuudha jedheeni nama birrii irraa fuudheeti mana waliin lafa mana bitanna jedheeni biyyatti waan waggaa takka waggaa lama dalayte irraa dhawateet gaafa kaani bilbilaaf siillee hin beeku. Nama yookaan biyya hin beeku nama fakkeenyaaf yoo hambaala ta'e anama itatti maddu arsii jedheetiin waliin haasaa ta'a. Irraa fudhadhee gaafa birrii san irraa fudhadhee lafa waliin bitanne isa bakka kana jiraa iseetu hin beektu gaafa kaani maraattee achumaan aga yitee gana dalaga deebite. Wanni akkasii kun maratu jira. Inshaallah rabbi haa qajeelchuu warra taa'eetiin haqa namaallee nyaatu ka biyyaallee ta'ii ka biyya arabaa keessa jirullee ta'ii. Wallahi namni osoo arge akka mataa kiyyaatitti fi taabii ofii arge tokko nama biraati summuna takka irraa fudha jedhee yaadu. Akka mataa kiyyaatti jechuun namni akka tokkotti yaadu yoo isiin ammoo waan biraa isa ijoollee maktaba keessa wanna dalaytu biiroo dalaytama bakka ijoolleen ijaazaa biratti baatee ittiin achi qubattee guyyaa dalagaa irraa baatee guyyaa lama sadii achi bultuuf jettee yoo isiin ji'a kanatti hin ergin gaafa kaanii bakka saniif yaniitiin mana arabaa sanii ariisisan. Kafaluu diddeaniini. Oromummaatu kana mara dalaga malee yookaan Tigree yookaan maarri nurratti dalagaan jirtu. Keessattuu ijoollee musliimaati wanni kun mara walirratti dalagaa ijoollee kiristaanaati miti. Wallaa ijoolleen kiristaanaa xiqqoo garaa laaftee yoo addaan qabatte ji'a kaanuu si eeggachuu dandeetti. Keessattuu ijoollee musliimaati wanni kana mara dalagu. Shamaraa ta'ii warri maktaba dalagu baay'inaan ijoollee dhiiraa ta'ii nama ijoollee 10-20 mana wanna xalabaa baafatee achuma taa'ee hojii biraan qabu achuma taa'ee ittiin birrii ji'aan birrii 50-60 akka biyya kanaati jechuudha waan biyya fakkeenyaaf Saudii Dubaay kanan beeku waan kaffalan akka biyya Kuweeti kanatti birrii 50 fidi jedhaan 60 fidi jedhaan yoo isiin adda jiinu dhumatee adda fuutee ittiin ergin boruga nama arabti ittiin ofirraa gabbaasu bichaadha. Bakka isiin deemtu maqaa namaa wal balleessuudha rabbi haa qajeelchuu numaraa rabbi haa qajeelchuu wallaahi namni jira. Wannan jedhu wanagan wannan achi barbaade baay'ee tokko nama ulfaata. Rabbiin illee kadhaa abdii bakka geettanitti haga taataniin akka gaariinuu ta'ee sagalee ta'aa fi ijoollee ta'e biyya facaatee miidhamaattu keessattuu ijoollee amantaa biroo irraa gara keenya dhuftee karma kamiinuu isaan ladda haadhaa madnuu khidmaa isaanii haa jabeessanuu isiniin jedha. Keessattuu namni isiin heerumaa walitti dhiyaatuun isiin hin beektu nama areeda qabu maraa malaayikaa seetii nama wallaahi jedhe maraa mu'mina seetii fagoo yoo dhuftu ittiin jettu amantee isinin tunne sheeka mana kolfitan sheeka keeppii godhateeru natti hin kolfina nama reeda dheeraa seera mun malaayikaa seetii nanna kolfata galee godheetti. Kana inshaallah amma taateen sagalee ta'aa fi isinin jedha ustaaz Abu Musaabii. Amma isin jettan ta'ee sirriidha ijoollee kiristaanaa gara amantii musliimaatti dhuftee wallaahi ijoolleen sababa kanaan wal jaalatanii gara musliimaatti fidanii wal bakka asii fuudha jetteeni wal gabaadaa seentee birrii irraa fuutee waa mara waliin ta'anii bakka warra erga dhugaa ibboo riftaan bakka tan akkana goone inni birrii barbaade malee mijayyoo tana barbaadeeti miti. Laala amantii isii kaakaara qabdu kiristaanaa irraa musliimaa deebise. Birratti irraa fudhatee ijoollee meeqatu booda gateetiin biraa bate mijattiin dunaa moolaa batti. Isallee hin qabanne amantii fi kaganama kakaraallee ittiin deebine kan musliimaatitti deebitee ijoolleen sun maal taate lamuu deetee kiristaanaatitti dachaate baay'eetu jira. Ijoolleen maan keessa biyyuma Kuweeti kan keessa ijoollee hedduutu akkasii waan akkasii dalagaa turte beektan tammaan dhiiraallee akkasii dalaytu hin jirti. Kanarraallee akka wannaatitti gorsa dabarsaaf jechuu barbaadeeti. جزاك الله خير بارك الله فيك ان شاء الله ابو صبر الدين يا جماعه هدو ارغتير اللي جلانو يغدو عندك يا استاذ ابو مصعب رب عمري سنادرسو مي فورمات اما عبد الله دي بيركم دبت سري غلارامي زنو لي ركم دبت اكاتبان كي بيچا تكتي انت ملي مي فورمات جتني وند سيادن ركولي كناف ظلمي كناف
فرماني وان كان أمو سنرا كبر بعد من بونتين فرمات الموضوع أكملت نتيجة وان كان أعرف بنا وان كان أكملت بكاكا سودان دين أتشكو فيها قد أتكلم أنا ملاتانو رارو السلام ما ملاتانو مدستان قل غوفري أرجو بربانان غنا مويا ملاتانو أستاذ يرازين أبو مصعب شبكان كبي أبو مصعبي يا مسكينة والله إيه أبو صبر الدين اللي إنجرني نفكاته شبكان إثيوبيا كل اللي لا فقدسيت أبونا مدرا إرجتيف أنا قاعد ونما تيك توكي كان الرابراتشو دبي نما درا إرجتيفي نما بودا إرجتي ولي ولا لا جام ما كانوا من كرايسو ديدان بدأ بوسي مرتو أبوكو في أمان ركيه تربي jadi masih gue mujayonan Abu Yahya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخوت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخوت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بريدة يا بريدة ربني